aanee jaalalaati. Har'ammoo hedduu takka aanee jaalala natti dhaaddatee jiru bileen kiyya. Sila harkaa qabaate waan akka shuguxii fi waan sibiila adda addaa kan na waraanu ture yookaan immoo kan na keessa buusu ta'e shuguxillee na sila harkaa qabaate yeroo san nadhaa jechuudha. Haaruu keessa kutee. Duuba waan kana wayiin ani isa godhe. Hadii beena komatuuf nutti gubatuuf. Ifi dalage bileen kiyya mee isinillee waan kana asumaan harkaan isin jaallattu keenya. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ashamaa harka fuune hordoftootaa fi kabajamtoota gadaatuu fi jira jirtu ummata keenya. Nagayaan bultan ooltan as geessan bakka jirtanitti nageenyi rabbii isinirra haa jiraatun isinii jagaa ummata keenya qaalii fi jaalatamoo arraanta nagaa anilleen kunoo viidiyoo qabadheetiin arra fuula miidiyaa irratti isinii dhiyaadhe maal qabattee dhiyaatte jechuun keessanillee waan dholleef hedduu tokko wallaahi obboleeyyan kiyya ana arraanta ne hedduu takkaan kalaas keessaa utaalee jira maaltu keessaa situ alchisellee jechuun keessa waan hin dholleef jecha obboleeyyan kiyya gaa akkuma tana dura gartee quba nu qabdanitti hordoftu akkuma tana dura quba qabdanitti jechuudha obboleeyyan kiyya nama aanee jaalalaa ja'amuga akkuma beeytanitti duraan jechuudha hedduu takka wajjin rakkannee bu'aa bayii meeqa wajjin ceene obboleeyyan kiyya wallaahi arraan tan hedduu akka aara guddaan dhagama wallaahi hedduu takkaan aaree maaltu si aarsallee jechuun keessan hin oolu obboleeyyan kiyya viidiyoolee daawwattanii gartanii jirtanii gurbaan aanee ja'amuga namuma saayiba kiyyaati nama itti takka hojjetanne tola itti ooluu ture jechuudha inni kuni arraan tana deebi'ee hoggaaniif gaa obboleeyyan kiyya ifi jechuudha akkuma daawwattanii gartanitti Ummuu Zeefaa wajjin gara biyyaa nan deema jee akkuma ka'een biyyatti nan gala jee ka'ee hordoftoota keenya gaa isillee Ummuu seenaan amaanaa jettee itti kannite amaanaa Ummuu seenaan itti kannite irraa fuudhee hara biyyaa wajjin gallaa jaarsa keetillee fidii je'eenii itti dubbatee isillee jaarsa kiyya niin fidaa jetteenii turte jechuun obboleeyyan kiyya akkasitti gaa osuma akkana waliin ja'anii imaluuf deemanii gara biyya jidduun imalli isaanii harka fashalan maaltu fashaleessi imala isaanii jechuun keessanillee waan hin oolleef obboleeyyan kiyya gaa aaneen jaalalaa ifumaaf waan hin taaneef itti tuqee fikkaase waan silaa namni tuquu hin qabne iccitii amma meeqanaa fi inni wajjin qabnu arraan tan lafaa fikkaase obboleeyyan kiyya bultii isaatillee if dura booreessee balleessee haadha mana isaa ta ilmoo irraa qabullee wal dhabbii guddoo wal lolanii akkasi Ummuu Zeefaa ta wajjin galu yaa'antun iccitii wayi ittime iccitiin kun kannaa fi inni bichaan quba qabu yeroo jalqabaate iccitii kanaaf baasee jiru obboleeyyan kiyya akkuma fuudhee turetti duraan jaartii takka Ummuu seenaan maletti fuudhe ana malee namni biraa quba hin qabu isiisanis akka inni obboleeyyan kiyya jaartii qabu waan itti dubbate gaa jaartii isaatis maa beekaa waan itti hime natti hin fakkaanne achiin sanbooda Ummuu Zeefaadhaan akkanattiin fuudheetiin jira jaartii tiyya sanillee fuudheetiin karaa biyyaa galfachuu deema akkana hin dubbanne nan himne iccitii kana naafisi bichaa quba qaba eegaa waa wajji karaa imalu yaanuuf wanta kana arguun kee waan hin oolamneef akka iccitii kana na hin baafne jedhin jechuu obboleeyyan kiyya Ummuu Zeefaadhaan aaneen jaalalaa akkana jeen innaa kana Ummuu Zeefaan saahiba Ummuu seenaa waan taateef geelee jechuudha obboleeyyan kiyya geelee Ummuu seenaa waan taateef wanta kana dhageenyaan an nama kanaati wajjin hedduu takka rifattee isilleen imala isirraa if duba deebitee gara Ummuu seenaa deemte maaliif deemte
iccitii aanee jaalalaa arraan tana guyyaa keessaa harkaa baate kan isilleen gara umuseenatti geessitee harkaa baafte. San irratti bultiin isaanii hedduu takka fashalaa'ee wal dhabbiin guddoon ta'e obboleeyyan kiyya. Wanta kana ani takkaa namatti dubbadheetillee hin beeku. Arra namni obboleeyyan kiyya wanti kun iccitiinsaa kun akkasitti harkaa ba'e. Ani takkaa saahibni isaa jechuudha kan wajjin nyaanne wajjin rakkanne waa meeqa taane takkaa iccitii kana inillee ni dubbatan seene gara dachi garuu immoo anillee ni dubbatan seene. Hayni rabbii kuni laakiin wanti dho'isatti dalagan beeki wanti dho'isatti daleeydu waan karaa gartee rabbitti illee gaarii miti. Gara ilma namatti illee gaarii miti jechuun argina immoo kanarra. Wanti inni dalaga kun hara rabbitti illee hara ilma namatti illee gaarii miti. Akkamitti yoo jettan waan dho'isan dalaga. Silaarraan tarniin fuudhee ka'ee gartee haati mana isaa hayyamtee fi dhugaadha rakkoon qabu. Laakiin immoo isillee yoo hayyamu baatte sanboodaan je'eetti himee yoo didde yoo adeemee fuudhutee rakkoollee hin qabu. Laakiin waan kana namni if baasellee isuma iccitii kana. Namni irraan tana gartee boolla dila tana ifitti bane aanuma jaalalaati. Wantiif gaa obboleeyyan kiyya sanirra dhaabbadheen anis miyyoo deemtellee egaa sanirratti wal dhaban isaan lamaan umuseenaa fi aanee jaalalaa wal dhabbii guddoon isaan jidduutti uumamee walitti nararsa jennaan dhaqu kana dhagee. Ani viidiyoo saniin dura hedduu takka wal lolanii viidiyoo san kan waan irratti hin argine miidiyaa irratti hin argine iddoo biraa saahiban kee bira dhaqeen deebi'e ani jechuu barbaade obboleeyyan kiyya hoggaan viidiyoo san laalu kunoo walitti nararsa jedhee sana innaan argu dhaqee isaan jittutti wal dhabbii laala jee hoggaan dhaqu nallee waan dhageenye aaneen jaalalaatti illee akkuma nama fidatee jee haajaa wayiitiin qaba jee keena biraa kute miyyoo fidinaan jee intala san fidu qabdaa takkanatti san fidu qabdaa. Egaa iccitillee muzeeffaan dhufte museenatti himtee jirti. Waan kana fiddee isisanis irraa baruun qabaa. Naan jee kute hara aaneen jaalalaati waan isaati. Tanaa tana jidduun gaa anilleen gatteenyee isaa seenaa wajjin muzeeffaa wajjin gaafii tokko tokko nan gaafadde. Innaan gaafadhu gaaficha isilleen akkuma inni jeen himtee natti himtee hin hambifne. Wantichi hoggaa isin himtu akkuman ani duraan quba qabu ture haasawni isiin haasawte jechuudha. Woomaan anti yaa duraan nin beekaa ga'anii iccitii aaneen jaalalaa irraan tana iccitii isaa waan tana dura dalage if baasee jira. If saaxila if baasee jira. Jeen ifirratti fudhee isaanillee achirratti obboleeyyan kiyya anilleen gaa wanni kun himame jee isaanitti illee hime wanni kun dhuguma waan jiru seenaan jee kun gartee waanuma jiru waan kana isaatu gartee saaxileef baase wanti goonuu jiru baay'ee waan rabbi irraa ta'e wanni rabbi irraa ta'e silaa gaa hammi janiituma waan gubbaatee hammi janiituma fudhatan janii akkasitti innillee ni deebi'ee hoggaa deebi'u wajjin teenyee gaa waan tokko tokko ni gaafanne sanarratti wal dhabbiin guddaan ta'e maas intalallee hafirraa oofu deem jedhamu Uzeeffaanis akkasi gaa hordoftoota keenya wanti kun waan baay'ee takka nama dhibu anillee sanarratti iccitii gaa ifiif baafte anis wanta quba qabu nan hima jedheetan achirratti nu deesse itti hime jechuudha. Wanti wama dhugaan jiru jeetiin achirratti hime anis itti hime. Angaa duraan takka waan kana nan dubbadhe jeetillee hin yaanne sitti yeroo jalqabaatiif
if saaxila baasisii waan ta'eef ifa baasee waan kana kan dubbatisi wanti kun wanta dhugaan jiru jeetiin itti himagaanis. Sanirratti gada suma nin fuudhe yoomiin fuudhe jee yeroo jalqabaatiif na kaate jechuudha. Na kana nee fuutee jirta gaafirra baate. Innaan akkana isaan jiru hedduu takka jechuudha. Aaree sukkarii hedduu takka aaree yeroo saniif kana dha'uuf natti illee fiigutee angaruu laakiin aanee jaalala kabajaa hedduu akkaan kabajaa fi isinillee hordoftoota keenya akkuma tana dura quba qabdanitti hedduu takkaan jaaladha ture aanee jaalalaati. Har'a immoo hedduu takka aanee jaalala natti dhaaddate jechuudha bileen kiyya. Sila harkaa qabaate waan akka shuguxii fi waan sibiila adda addaa kan na waraanu ture yookaan immoo kan keessa buusu ta'e shuguxillee na sila harkaa qabaate yeroo san nadhaa jechuudha. Haaruu keessa kutee duuba waan kana wayiin ani isa godhe deebi'een komatuuf nutti gubatuuf ifi dalage bileen kiyya mee isinillee waan kana asumaan harkaan isin hordoftoota keenya komantii jalatti yaada qabdanis barreessuun dagatin ammoo ni dhageessa waan ani jechaa jiru afaan koo isiniif gala miti. Asuma warreettan daawwachaa jirtan obboleen hedduu takkaan isin jaaladha isin kabaja isin ulfeessa warreettan amantii musliimaatii fi amantii kiristaanaa waaqeffataa taatanis isinin jaaladha hedduu takkaan isin kabaja guddaan isin qabu wallahi obboleen kiyya isinin jaallachuu kiyya waan jedhu kana hedduu takka gaa na dhaggeeffattan jeetii yaada obboleen kiyya wallahi sirriitti dhaggeeffadha. Gurguruu sadii jedhan gurguruu tokko gurra qalbitti qabu, lama gurra gurratti qabu, sadi gurra garatti qabu jechuudha obboleen kiyya. Sadeen saatuugaa akkasitti hayyuun keenya nu dubbatee gurra qalbii qabu akkana dhaggeeffatanii isinirraa barbaada. Gurri gurra qabu waa asumaan dhagee asumaan gannaku jechuudha. Saniifuu isinillee waan kana dhaggeeffatanii akka lafatti hin dhiifne isiniin jechuu barbaada asumaanii. Sanirratti anillee bahinaan jedhe mana kiyyaa deemnaan jedhe kalaas aaraan jawwaala kiyya tokko hunda achitti yeroo jalqabaatti dhiiseetiin eegan ol deebi'ee akkasii yaadadhee fudhee wallaahi garuu aaneen jaalala hedduu takka murtee natti kaate kanarratti hordoftoota keenya. Namni garuu hojii nyaata tokko yoo naan gartee sikkiinaan garaa kee walitti ilaalinaan jiru waan dhiira akkasaatti baran kabajaan isaaf qaban malee firaan dhorkan ilma namaatti illee sodaa qabaanneeti miti. Garuu namni ni kabaja ilma namaa kana nama tokko jira nama kabajaan ati kabajju sodaatti fakkaata. Nama akkasittiin wallaahi miskiina jishee irraa wallaahi miskiina innaan nutisi wallaalummaa jira na biratti wallaala akka keessanitti isinis akka itti beektan gaa isintu beekaa. Namni kabajni ati kabajju ulfinni ati kennituuf sadarkaa yoggaa ati itti gootu kabaja itti gootu sun isa sanitti deebi'ee inni san yookaan si xiqqeessuu yookaan si tuffachuu yookaan isatti immoo sodaan argamuu inni kun ayyaana sodaatee jedhee isa kan keessa ayyaana sodaatee kan kabaja kan jedhu hedduudha. Sun immoo matummaa isaatu wallaala jennaan. Nuti nama ni kabajna ilma namaa immoo hin sodaannu nuti. Allah qofa sodaanna. Ilma namaa immoo ni kabajna malee ilma namaa hin sodaannu nuti. Arraa burulleedha ilma namaa sodaa isaan qabu anfiraan dhorka dhiira akka xiyyaati. Tahaddaa waan fedhaa fi du'aan hin jaalame. Akka jiru sunitti mee gahaa garaa soddana baqeessu ni ilaala. San hundaa'u yoo na qoricha siin qole naan jee waan hin dhufuunis ni ilaala. Anis taa'itumaan eeggatu jira jechuudha mana kiyyaa qophaa'inis akkatti hin dabru garoon yeroo jala qabaatiif akkatti hin dabru. Sanumaafuu gaa obboleeyyan kiyya haayinii rabbii kun silattuu hin dhokatu waan ta'eef isinilleen asumaan yaada yooniif ankararraa maqees yoon ankararra jiraachuu baadhees waan kana jidduu bara laala waan kana ilma Oromooti innis ilma Oromooti isinis kan nu daawwataa jirtan ilmaan Oromooti.
akkas jedheen ni yaada. Hoggaan isinitti taasa'u kan daawwachaa jiru simaan Oromoo ko ta'uu nan beeka. Akka sanatti fakkaata Oromoo tiyyattiin beeka. Oromoo tiyya heddummaadhaa gaa. Ammallee na heddummaadhaan isin jabbaliyyan kiyya. Waan kana laalaa jechuu barbaadeeti. Mizaana gama gamna mizaana laafisa kana waan tana dura hojii dabarsine wallahi seenaa baay'ee gaa. Kan isinillee tanaan dura daawwattanii quba qabaachuu turtan jechuu barbaadeeti. Wama jechuu bultii kanarraa ka'e waa hedduu dabarsine jechuun hafi nuun obboleeyyan kiyya. Wallahi yoo waan san yaadadhu jecha inni maanta naan jessan naan laalu waan biraatti natti dhagama wallahi. Nin bobaa'e obboleeyyan kiyya gaa maal taatellee naan jechuun keessanii oolu naa aarsibu akkamitti namni wajjin qoodii takka nyaate yoo nan sin galaafanne akkamitti yoo nan cuupheen garaa keessa ilaane akkamitti naan ja'a akkamitti kanaan dhiira akkasaatii baran maansatti kanaa naan jedhe akkamitti namni kana namaan ja'a obboleeyyan kiyya namni wajjin guyyaa tokko wajjin imala hojii deeme hojii rakkatee arge tabba adda addaa hojii bee arge akkamitti kana namaan ja'a sanumaafuu jaartii isaatillee waan feetaa ittiin dhalaadhaa isii irra laalu sii gada kana jiru naan jette siif isallee akka waan tokkotti isillee naan jette dhugaadhaa isillee jechuudha qabdi kitii kana an dhosse asiin gee garuu immoo kayif baaseef saaxileef baase isa ejjitii kana yeroo jalqabaatiif dubbachuu hin turre sabuu sanii jaartiin tiyyalleen fuula miidiyaa irratti isin malee isin garsiisu jeeti malee anti yaa waa'ee dhalaa natti taasisu haati mana kiyyaa jettu hedduu takka kanarratti naan lolaa jirtu obboleeyyan kiyya. Bultiin kiyyalleen akka waan ni ta'a jira. Asumaan obboleeyyan kiyya kan nu daawwachaa jirtan namni tokko niin deemaa dura karaa deemu laallataa bara karaa deemtu laallatta niin deemaa dura niin dubbadhaa dura immoo waan dubbattu san beekuu si barbaachisa. Akkasanatti fakkaate akka wallaalummaa gadatti sanumaafuu gaa anis yoon ifin gartee as keessatti isin aarsillee yookaan naaf kolchaan isin obboleeyyan kiyya dubbadhee waan hin jeegaanillee jedhetiin jira maal irratti jettee yoo jettanillee jecha kana waan irratti jee inni kun innaa dura fuudhu san isii tana haadha mana isatti hin himne silaa niin fuudhaa dura akkamittiin fuudhe jettee yaatu barbaachisaadha isii tana beekee akkanumaan fuudhee jettee waan ijee zawwuu jechuudha obboleeyyan kiyya gaa garuu laakiin akkuma shari'aatti fuudhee ifan baafne jechuudha jaartii isaa kanatti bakka tanaan xiqqisuu jalaa haftee jechuu barbaadeeti. Kana hundaa'u gaa hordoftoota keenya mee waan irra geenyu wajjin laallaati anis asumaan jira waan inni fidus ni ilaala wanni takka wanni inni irraa hir'isu hin jiru sanumaafuu gaa isinilleen bakka jirtanii mee du'aayi nuu godha du'aayi naa godhaan isin jee rabbuma na kadhaa annama kana hedduun saayibee aanee jaalalaa immoo miskiinummaa hin qabu laakiin irraa ifumaan bartee kumni baaniif kaa hin ajaa'ibte roman kumni baaniif kaa hin ajaa'ibte ifumaa qube kaayeeti as deebi'ee gatatti gubate na gubatutti jira jechuudha natti bobaa'e kun garuu hin barbaachisu. Sanumaafuu gaa hordoftoota keenya viidiyoo itti aanu irratti walitti deebinaatii waan inni ja'us ni ilaala isinis yaada qabdan komentii jalatti naa barreessan isin jaa dhaamsi koo isinit dhaammadhee dhaamsa rijaalaatiin isinitti hime waan kana isinis wajjin furmaata isaa barbaadan isin jaa nagaan naa tura baay baay.